Hajjamaar kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Mohaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jennaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Mohaa Niwus qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhagoof jirtan lolli waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru giddu galeessatti akkaan hammaachuudhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee hedduu keessatti humnoota mootummaa barbadeessuudhaan injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuudhaa fi lola meeshaalee gurguddoodhaan funyaan Finfinnee jalatti gaggeeffamaa jiruu fi qawwisa meeshaalee waraanaa gurguddoo ammoo 4 kiiloo masaraa muummee Abiyyi marraasaa jiru kanaa fi kanneen biroo jajjaboo ta'an qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhageessan tahaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Mohaa Niwus namoonni YouTube chaanaalii keenya Mohaa Niwusiif haarawaa taatan Mohaa Niwus subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jecha kanneen ammoo maatii keenya taatanii jirtan viidiyoo keenya like fi share gochuun waliif qooduudhaan yaada keessanis komantii nuuf godhaa isiniin jenna qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turus ana Mohaa Oromooti hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lolli guddaan Oromiyaa keessatti lafoo fi qilleensarraa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kutaan giddu galeessa Oromiyaadhaa ammoo kan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalsanyii Nagaasiin hoogganamu Birgeediin Aduu Saafaa fi Cibraan Irboo Shinnigaadhaa tarkaanfii jabduu godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessatti fudhateen injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Lola jabaa lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kaleessa asitti ammoo WBO'n godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee akka Amboo, Jalduu, Cophii fi Ginda biratti meettaa walqixxee fi akkasuma ammoo gama biraatiin godina Shawaa Kibba Lixaa aanota biraa keessatti fudhateen injifannoo gonfachuudhaan humnoota diinaati kan jedhuun raayyaa ittisa biyyattii akka baala mukaatti harcaasuudhaan godinaalee Shawaa Lixaa aanota hedduu keessaa qulqulleessuun baasaa jiraachuus beeksisee jira. Lolli ulfaataan meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa ture kaleessa diiramarraa kaasuudhaan ammoo jaldutti adeemaa ture. Birgeediin Aduu Saafaa fi Cibraan Irboo Shinnigaa waliin ta'uudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyattiidhaa kifli xoorii tokko barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo akkasuma konkolaataa danuudhaa fi hidhannoowwan garaagaraa humnoota raayyaa ittisa biyyattii irraa gonfachuudhaanis ammoo Cophii fi Jalduu keessaa baasanii jiraachuunis himamee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n yeroonii fi Jalduu fi Cophitti ammoo lola gaggeesse kanaan humna diinaati kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuu beeksisetti kaleessa galgalarraa kaasuudhaan hamma guyyaa har'aan tanaatti ammoo godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee akka Amboo, Jalduu, Cophii, Ginda bira dabalatee bakkoota hedduutti haleellaan humna qilleensaatis gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaadhaa lola giddu galeessatti gaggeeffamaa jiru kana muddamni guddaan kan uumame ammoo humna isaanii ittisuudhaafis humni qilleensa Itoophiyaa tarkaanfii jabduu akka fudhatu ammoo ajajanis Jeneraal Yilmaa Mardaasaadhaa tarkaanfii jabduu kaleessa galgalarraa kaasuun hamma guyyaa har'aan tanaatti fudhataa jiraniin Jalduu, Cophii akkasuma ammoo gama biraatiin Ginda biratti meettaa walqixxee fi Shawaa Kibba Lixaa aanota hedduu keessatti ammoo haleellaan qilleensaa yeroo garagaraatti raawwatamaa jiraachuun kan himame. Haleellaan humna qilleensaa raawwatamaa jiru kun WBO gubbatti kan xiyyeeffate jedhanis ammoo humnoonni mootummaadhaa namoota nagaa hedduu irrattis balaa qaqqabsiisaa jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo haleellaan meeshaalee gurguddoo fi humna qilleensaa duubatti nan deebisu kan jedhetti cabsuun giddu galeessa kan dhuunfate yeroo ammaatti ammoo diinaaf garaa laafuunis hin jiru jechuudhaan
humnoota raayyaa ittisa biyyattii akka baala mukaatti lafatti ciraa jiraachuus beeksisee jira. Woboon zoonii giddu galeessaa Oromiyaan lafa awwaalcha diinaati kan jedhe ammoo hojiidhaanis mul'isaatiin jira jechuudhaan cophi dabalatee qinda biraatii fi akkasuma ammoo meettaa walqixxeetti tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun diina naasisee saba isaa abdachiisus beeksisee jira. Lolli guddaan godinaalee Shawaa Lixaa keessatti gaggeeffamaa jiru bakkoota biraattis ammoo adeemsifamaa jiraachuun kan himame Woboon lixa Oromiyaattis tarkaanfii jajjabduu fudhachaa akka jiruu fi akkasuma giddu galeessa keessatti humna diinaa wal makoo ta'an barbadeessaatiin jira kan jedhe ammoo Amboo dabalatee bakkoota garagaraatti humni Rippaabilikaan Gaardis bobbaafamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo Woboo magaalattii irraa ittisuudhaaf jechuudhaanis ammoo helikoophteraan buufamaa jiraachuun himamee jira. Woboon ittuma mudduudhaan cabsee giddu galeessa kan galees hin danda'amne yeroo ammaan tanaa funyaan Finfinnee jalatti sulultaa keessattis mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin kokkes wal qabuu irratti argama. Qawwisni meeshaalee gurguddoodha giddu galeessa keessatti sulultaa funyaan 4 kiiloo biratti ammoo gaggeeffamaa jirus masaraa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad jeequs waan oolen fakkaatu. Lolli kaabatti gaggeeffamaa jirus ammoo muddama uumaa jiraachuunis kan himame. Qondaaltonni mootummaa naannoo Amaaraa duraanii aangoo mootummaa federaalaa irraa ari'aman hundi isaaniitu ammoo humna fannoo deeggaraa akka jiranis himamee jira. Haa ta'u malee Woboon ammoo diinaafis gara laafuun hin jiru kan jedhe humna biltsiginnaadha. Oromiyaa keessatti kan wal lolaa jiru Oromoo fi Oromoodha jechaa jiruuf ammoo isin diina jechuudhaan Woboon haleelaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfiin diina haleeloo itti fufa jechuudhaan godinaalee Shawaa Lixaa keessaa humnoota mootummaadha barbadeessaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon tarkaanfii har'aan tana godina Baha Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti fudhateen waraana diinaati kan jedhuun humna raayyaa ittisa biyyattii iddoo isaanii ajjeesuudhaan iddoo madeessuun iddoo booji'ee jiraachuu himee jira. Wal waraansi Woboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan durii caalaa jabaachuudhaanis itti fufee jira. Lafoo fi qilleensaanis meeshaalee gurguddaadhaan waraanicha Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u Woboon lola guddaa guyyaa har'aan tanaa godina Baha Wallaggaa keessatti gaggeesseenis tarkaanfii jabduu fudhachuudhaan ammoo aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti waraana mootummaa barbadeessuudhaan biyyootti makee jiraachuu beeksisee jira. Wal waraansi Woboo fi mootummaadhaa guyyaa har'aan tanaa godina Wallagga Bahaa qofa keessatti otoo hin taane ammoo jiddu galeessa Oromiyaadhaa Kaaba Shaggar keessattis humnoonni waraana bilisummaa Oromoo Woboo fi mootummaa lola meeshaalee gurguddoon gaggeessaa ooluun isaaniitis himamee jira. Garuu ammoo kan adda godhu godina Baha Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaadhaa 600 ol ta'an barbadeeffamuunis himamee jira. Woboon injifannoo kana gonfachuu yeroo beeksisutti godina Baha Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaadhaa ammoo wal qindeessuudhaan aanaa Leeqaa Dullachaa keessaa ba'anii waraana bilisummaa Oromoo Woboo waraanuudhaaf yeroonii fi isaan imala isaanii jalqabanitti ammoo daandiitti hidhuudhaan iddoo isaanii konkolaatumaa wajjin ibiddatti qabsiisee jiraachuus himee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo Woboon meeshaalee lola jajjaboo qawwee AKM tarkii dabalatee rasaasa kumoota hedduu fi akkasuma qawwee bireeniitii fi rasaasa kumoota hedduu jalaroodhaa fi akkasuma hidhannoo biroo hedduudhaa fi kanneen adda addaa ammoo uffata dabalatee humnoota mootummaa kanarra booji'ee jiraachuus ifoomsee jira. Lolli Woboo fi mootummaatis kan durii caalaa jabaachuun itti fufee jira. Woboon ammoo lixarraayis humna isaa danuu gama giddu galeessaattis qajeelchee jiraachuun himamee jira. Woboon giddu galeessaa duraanuu ammoo kan dadhabame yeroo ammaatti humni guddaan lixarraa gara giddu galeessaatti deemaa jiru. Mootummaa Abiyyi Ahmadiifis ammoo qormaata guddaa ta'uu mala jechuudhaanis dubbatamaa jira. Humni kibbaatis ammoo humnoota mootummaadhaa achitti bobbaafaman mormachuu irratti argama. Humni kibbaa fi lixatti argame hundinuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo irraas homaa taruu hin dandeenye haleellaa
haleellaan lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru jabaatus waboon duubatti waan deebi'aa jiru hin fakkaatu. Mootummaanis ammoo meeshaalee gurguddoo fi diroonii bituus itti fufee jira. Haa ta'u malee humni mootummaa fi waboodhaa erga giddu galeessa waliin gahanii wal dadhabsiisuu irrattis argamu jedhamaa kan jiran ajajoonni humna raayyaa ittisa biyyaa lola giddu galeessa keessatti gaggeeffamaa jiru hoogganaa jiran ammoo injifannoo muummee Abiyyi Ahmad barbaadu galmeessuu dhabuun isaanii ammoo muummicha ministeeraatis hedduu aarsaa jiraachuun himamee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoodhaa humnoota mootummaa giddu galeessa keessatti sochii kutaa akka jiruu fi ammoo buufataalee isaanii hedduus barbadeessuu irratti argama. Humni waboodhaa ammoo giddu galeessa qofa otoo hin taanes gabaa Oromiyaa Harargee lixaattis tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiraachuun kan himamu ammoo keessattuu naannoo magaalaa Adaamaa Amboo dabalatee akkasuma Wallagga Bahaa Wallagga lixaa fi haga kibba Oromiyaattis ammoo yeroo garagaraatti tarkaanfii fudhachaa jiruun humnoota mootummaarraan kisaaraa guddaa qaqqabsiisaa jiraachuus beeksisee jira. Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuu jijjiiruu yaaddi akka jirtu Bloomberg gabaasee jira. Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuudhaaf qabdu jijjiiruudhaaf yaaduu aangawoota maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan waabeeffachuudhaan Bloomberg gabaasee jira. Bloomberg aangawootarraa odeeffannoo argadhe jechuun akka gabaasetti Itoophiyaan yaada biyya Somaalilaand ofiin jettuuf ammoo beekamtii kennuudhaaf walii galtee turte jijjiiruudhaaf ammoo yaada jiraachuunis gabaafamee jira. Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii kennuun ammoo kaloo galaana Aden irraa buufata dooniidhaa humna waraanaatii fi daldalaaf oolu kiiloomeetira 50 waggoota 50 kiraadhaan ammoo akka fayyadamtuuf biyyoonni lamaan jalqabaa ammajjii bara 2024 keessa walii galtee walhubannoo mallatteessanii turuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee walii galtee mallatteeffamuu hordofee Soomaaliyaan gochaan kun ammoo birmadummaa biyyaa irratti rakkoo uuma jechuudhaan fudhatamas hin qabu jechuudhaan mormitee jirti. Akkasuma Masrii fi biyyoonni biroo walii galtee kana fudhatamas dhoowwatanii kan turan hoggaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marii pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto waliin tibbana Naayiroobiitti taasisan irratti Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif ammoo beekamtii kennuu addaan kutuudhaaf eeyyamamtuu ta'uu ibsanii jiru jechuudhaan gabaafamee jira. Gochaa kanaan ammoo nageenya Soomaaliyaa fi naannichaa tiksuudhaaf jecha Itoophiyaan tarkaanfii kana kan fudhattu ta'uunis eeramee jira. Aangawoonni Itoophiyaa gama isaaniitiin yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuu dhiisuudhaaf ammoo akka barbaadanis dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh yeroo biyya Keeniyaa turetti Naayiroobiitti argamanii jiru. Muummee Abiyyis Itoophiyaa walii galtee Somaalilaandii waliin gootee diiguu ifatti isa gaammaatti hin addeessine. Somaaliyaa walii galtee kana kan hin fudhanneefis tokkummaa daangaa biyya ishee tiksuudhaaf qophii ta'uu dubbachuu ishee hordofee ammoo waldhabdeen kun Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumamee guddachuudhaan gaanfa Afrikaa rakkoo keessa galchaa sodaan jedhus ammoo dhimma jabaa ture. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii fi Ameerikaan taateen kunis ammoo Alshabaab kakaasa sodaa jedhu akka qabanis ibsanii turuun isaanii inni yaadatama.